Ashama akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii Dabalotek barnoota sirriitti barbaachisaa ta'e tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Barnoota kana jalqabaan galumaatti na hordofaa. Egaa daqiiqaa xiqqoo isinitti fudhatte waan ta'eef YouTube koo subscribe gochuu akkasumas like gochuu hin dagatinaan afeerraa kooti. Egaa barnooti keenya irraa Facebook giruupii yookaan giruupii Facebook irratti akkamitti create gochuu dandeenya akkasumas akkamitti delete gochuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Egaa jalqaba Facebook giruupii kana create gochuudhaaf application Facebook jedhu kanarra dhufuudhaan sarara sadii harka mirgaa gara olii jiru kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemna. Itti aansuudhaan groups iddoo jedhu kanarra tuquudhaan ammas gara fuulduraatti deemna. Yeroo kana tuqnu groups iddoo jedhu kana fuuldura mallattoo ida'uu gara harka mirgaa irra keessa moobaayilii keessanirra kan jiru kanarra tuquudhaan ammas gara fuulduraatti deemna. Egaa yeroo kana iddoo itti maqaa giruupii guutan akkasumas bakka suuraa akkasumas dhuunfaa keetti immoo kan hawaasaati yookaan paabilikii immoo piraayiveetiidha jedheetu si gaafata. Sana booda fakkeenyaaf asitti garee jaalalaa jedhee yoon create godhe sana booda bakka kanarra tuquudhaan paabilikii irra godhadhaa jechuudha. Akka hawaasa hedduu bira nu ga'utti. Paabilikii irra eega godhannee booda ni baana. Already create iddoo jedhu kanarra tuqnaa jechuudha. Sana booda kunoo akka kanatti nu fidaa namoota affeeramuu barbaadan fakkeenyaaf irra kana hunda isaanii irra deemtee yoo sitti tole invite goota. Kana booda done iddoo jedhu kanarra tuqxaa jechuudha. Yoo barbaadde description itti laatta. Gareen kun kan jaalalaati fakkeenyaaf gareen kun kan jaalalaa qofa. Sana booda done jedhaa jechuudha. Guutumaan guutuutti amma giruupii hundeessineerra jechuudha Facebook irratti. Tole amma immoo giruupii uumame kana akkamittiin delete gochuu akka dandeenyu waliin ilaalla. Appilikeeshinii Facebook jedhu kanarra dhufuudhaan sarara sadii harka mirgaa gara olii jiru kanarra tuquudhaan ammas gara fuulduraatti deemna. Akkuma silaa groups iddoo jedhu kanarra tuquudhaan iddoo your groups jedhu kanarra tuqnaa jechuudha. Yeroo kana kunoo garee jaalalaa kan jedhu kan sila uumne kun kan sila create goone nuu dhufeera jechuudha. Achumarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemna. Kunoo garee sana nuu fideera jechuudha Facebook giruupii kana. Egaa nuu fidee booda akka itti delete godhan waliin ilaalla. Sarara sadii garee jaalalaa dudduuba jiru kana. Garee jaalalaa iddoo jedhu kana dudduuba yookaan garee giruupii Facebook create gootan dudduuba sarara sadii jiru kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemna jechuudha. Innis akka kanatti nuu fida. Group home room garee jaalalaa jedhee kunoo tuqqaan sadii gara olii harka mirgaarra iddoo jiru kanatu jira. Isheerra tuquudhaan gara fuulduraatti deemna. Dhumarratti barreeffamoota manage your contact, manage group apps maal jedhee dhumarratti delete groups iddoo jedhu kanarra tuquudhaan ammas kun delete group iddoo jedhu kanarra deebinee tuquudhaan giruupii kana guutummaan guutuutti dhabama gochuu dandeenyan isiniin jedhaa. Barnoota akkasii akkasin bira ga'uuf YouTube koo subscribe, like, share, comment gochuu hin dagatinaan afeerraa kootii nagaatti barnoota biraan hanga walitti deebinutti. Bye bye.